የቀሩት 6 ተማሪዎች ብቻ ነበሩ። እነሱ ምስር ላይ በተለያየ ምክንያት ሳይወጡ የቆዩ ናቸው። እሱንም አንድ barattoonni lammiilee Itoophiyaa Yuukireen keessa tafan 6 qofa turan. Kunneenis sababa garagaraan hidhaa keessa ba'uu kan hin dandeenyedha. Gareen dippiloomaatota Itoophiyaa daangaa Poolaandiraa Yuukireen keessa kiiloomeetira 160 fagaatee argamu seenanii turban darbe gaafa sanbataa Poolaandiitti deebi'aniiru. Asiitii konkolaataa erginee dippiloomaatonni keenya isaan qabatanii deebi'an. Hawaasi Itoophiyaa fi dhalattoota Itoophiyaa Poolaand jiraatan lammiilee kanneen simatanii deeggarsa taasisaafii jiru. Lammiilee Itoophiyaa eekaman keessaa gar tokko Poolaan akka jiran nan beeka. Kaan immoo Jarman akka seenan odeeffannoo nan qaba. አንዳንዶቹ ፖላንድ እንዳሉ አውቃለሁ። አንዳንዶቹም ወደ ጀርመን ገብተዋል የሚል መረጃ ነው ያለኝ። Kanaan dura Embaasiin Poolaand Itoophiyaa jiru lammiileen Itoophiyaa 70 ol ta'an Yuukireen keessaa gara Poolaanditti baqatanii jiru jedheera. Barattoota dhiyoo hiikamaniin alatti lammiileen Itoophiyaa Yuukireenitti hafan jiru jechuudhaan qondaala Embaasii Itoophiyaa Jarman jiru gaafanneerra. ተማሪም እንደ ነዋሪም የተመዘገበ አካል አልነበረም። ይሄ ችግር ሲከሰት ነው። Kana dura akka barataattis akka jiraataattis lammiin Itoophiyaa biyya Yuukireenitti galmaa'een turre. Gaafa rakkoon kun dhufuudha kan nu qunnamani. Barattoota achi jiraataa turanitu odeeffannoodhaan nu gargaara. Odeeffannoo barattoonni kunneen nu kennaniin yeroo ammaa lammiin Itoophiyaa kamuu Yuukireen keessa hin hafne. Haa ta'u malee dhalattoonni Itoophiyaa yeroo ammaa lammummaa Yuukireen fudhatan garuu Yuukireen keessa hafaniiru. Kunneenis akka seera biyyattiitti waraana amma ka'e wal qabatee lolaaf wanta barbaadamaniif lammummaa Yuukireen kan qabanii fi dhiira ta'anii umuriin isaanii 18 hanga 60 ta'an Yuukireen keessa ba'uu hin danda'an. Haa ta'u malee kanneen Yuukireenii bahanii deeggarsa barbaadan yoo jiraatan yoo nu qunnaman ni gargaara. Deeggarsi kun kan odeeffannoo bakka itti qubatan mijeessuu akkasumas namoonni akka isaan gargaaraniif qindeessus dabalata. Kanneen nu bira dhufaniif deeggarsa taasisneerra. Ta'us kanneen odeeffannoo dogoggoraa waa'ee keenyaa qaban argannee hin gargaarre. Yoo imbaasii dhaqxan biyyattis hin deebisu. Odeeffannoo jedhu namoota dogoggoraarraa warri ergatanii fi lakkoofsaan baay'ee warri ta'an garuu nuun qunnamuyyuu fedhii hin qaban. Warra nu bira dhufaniif garuu deeggarsa taasisaa jirra. ፈቃደኞችም አይደሉም ከኛ ጋር መገናኘት። ተው ድጋፍ ለጠየቁት ድጋፍ እየሰጠን ያለን። Lammiileen Itoophiyaa Yuukirenitti hidhamanii turan hundi hidhaa ba'uu isaanii Embaasiin Itoophiyaa Jarmanitti argamu ibseera. Embaasii Itoophiyaa Berliinitti argamutti ittaanaa hoogganaa misiyoona kan ta'an Ambaasaadder Tafarii Taaddasaa kana dubbatanii jiran. Kanattaan suudhaan immoo oduu gaggabaabsee isinitti hima. Pireezidaantiin Yuukireen Volodimir Zelenskiin Phaaphaasiin mana amantii Kaatolikii Poopi Firaansis jaarsummaa araaraa irratti akka hirmaatan gaafatan. Pireezidaantiin Yuukireen Zelenskiin Poopi Firaansis waliin dubbachuu fi jaarsummaan waraanaa Raashiyaa waliin adeemaa jiru akka xumuramu gaafataniiru. Ministeerri ittisaa Yuukireen erga waraanni jalqabamee loltoonni Raashiyaa 15,300 ta'an ajjeefamuu beeksise. Ministerichi akka jedhutti Raashiyaan guraandhala 24 Yuukireen erga weerartee as taankiiwwan 509 fi konkolaattonni dhukaasa dandamatan 1,556 jalaa barbadaa'anii jiru. BBC'n lakkoofsa kanneen mirkaneessuu hin dandeenye. Barataan Naayijeeriyaa waraana Yuukireen keessaa baqachuun biyyatti galan keessaa tokko kan ta'e mana warra isaa kaaba Naayijeeriyaa Sokototti argamutti du'e. Dargaggoon waggaa 22 kan ture barataan kun Yuukireen keessatti damee barnoota wal'aansa fayyaa barataa kan ture yoo ta'u bara dhufu eebbifama ture. Du'a barataa Azaafaa Ababuuf sababni maal akka ta'e ammatti wanti barame hin jiru. Awustiraaliyaan eejensii ittisaa hawaa irratti xiyyeeffate kan fedhii Raashiyaa fi Chaayinaa ittisuuf oola jettuu hundeessite. Ministeerri ittisa biyyattii Piiter Duuton Awustiraaliyaan hawaa keessatti qooda akka qabaattu taasisaa jedhaniiru. Oduun sa'aatii kanaaf qabadhe isaan kana turan. Gara qabiyyee sattaanuutti hin ce'amu. Hojii mana keessaa irra caalatti dubartootaan hojjetamu kan gara qabiyyee sattaanuutti ni ce'a. Hojii mana keessaa irra caalatti dubartootaan hojjetaman kan akka ijoollee kunuunsuu, nyaata bilcheessuu, qulqullina eeguu, bishaan waraabuu, qoraan cabsuu fi namoota dhukkubsatan gargaaruu fa'ii dabalata.
Itoophiyaatti hooggantuun dhaabbata Action Aid jedhamu aadde Tinnaabaa Biraane Gabra Masqal dubartiin Itoophiyaa tokko guyyaatti sa'aatii dheeraa hojii kanarratti akka dabarsaniif akka hojiitti akka lakkaa'amneef dubbatan. ከቤት ውጭ ባሉ ፋሲሊቲዎች ውስጥ ሪዲስትሪቢዩት መደረግ አለበት ብለን ነው የምናምነው። ስለዚህ dubartoota irratti dhiibbaa guddaatu jira. keessattuu hojii mana keessaa akka hojiitti lakkaa'amuu dhabuun dubartoonni mirga isaaniitti akka hin gargaaramne daangesseera. hojiin kun gatii argachuu qaba, beekamuullee qaba. akkasumallee dhiibbaan hojii kanaa addaan qoodamuu qaba jennee amanna. kanaafuu akka damee diinagdee tokkotti hawaasni itti gargaaramuu qaba jennee yaadna. giddugaleessaan yeroo herreegnu Itoophiyaa keessatti dubartiin tokko sa'atiiwwan 13 hojii mana keessatti dabarsiti. maallaqatti yoo shallagamu addunyaa irratti dubartoonni giddugaleessaan hojii doolaara Ameerikaa tiriliyoona 11 baasu hojjetu. kana raawwachuuf jecha ijoolleen dubaraa barnoota irraa hafuu malu, lafa fagoo deemanii bishaan waraabuu malu, qoraan cabsuu, soorata bilcheessuu akkasumas ijoollee kunuunsuu kana qofaa miti hojii danuu hojjetu. dhiibbaan dubartoota irra gahu tajaajila fayyaa fi hawaasummaa of keessaa kan qabu yoo ta'u ofii isaanii of kunuunsuuf akka yeroo hin qabaanne daangessa. akka kanaatti dhamaanii hojiin mana keessaa akka hojii tokkotti lakkaa'amuu dhabuun rakkoo guddaadha. sababiin isaas haati warraa mana ooltu hojii hin qabu jettee yaaddi. abbaan warraas haati warraasaa hojii hin qabdu jedhee yaaduu ni jira. garuu hojii mana keessaa hojiiwwan kaanirraa gadi miti. hojii humnaa fi yeroo guddaa irratti bahudha. kanaaf tajaajila hawaasummaa dubartootaaf si'ataa gochuun yeroo isaaniitti akka sirnaan dhimma bahan ni gargaara. ኢኮኖሚ ጥቅም ያለው በገንዘብ ቢተሰላ ብዙ ጉልበት እና ጊዜ ኢንቨስት የሚደረግበት የሥራ አካል ነው ማለት ነው። aadde Tinnaabaa dubartiin tokko hojii mana keessaa ji'atti birrii 90,000 ol baasu akka hojjetaniiruun dhaabbileen mirga dubartoota irratti hojjetan yeroo dhiyoonaasitti hojii mana keessaa dubartoonni dalagan irratti xiyyeeffachuu dubbatani. በተለይ እንደኛ አይነት ድርጅቶችና ሴቶች መብቶች ላይ የሚሰሩ ድርጅቶች እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ የመንግስት ስቴክሆልደሮች dhaabbileen akka keenyaa fi dhaabbileen mirga dubartootaa irratti hojjetan akkasumas dhaabbileen mootummaa muraasni yeroo dhiyoo dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennuu jalqaban. hojii hawaasa keessatti hojjennuun akka shallagnetti dubartiin tokko hojii mana keessaa ji'atti birrii 90,000 gadi hin taane baasu hojjetti. sababiin isaas dubartoonni sa'aatii 13 oliif mana keessatti waan hojjetaniif. dubartoonni baadiyyaa ammoo yeroo isaanii hundayyuu hojii kanarratti dabarsu. dubartoonni magaalaa hojii maallaqni itti kaffalamuu qabanis mana isaaniitti ni hojjetu. dubartoonni kamiyyuu hojii idilee isaaniirraan wayita deebi'an ijoollee isaanii kunuunsuu fi mana isaanii keessatti waan hanqate guutuu dabalatee hojiiwwan kaaniif xiyyeeffannoo kennuu ni qabu. ታሳቢ መደረግ አለባቸው። gara qabiyyee sattaanutti ce'a deeggarsi gara Tigraay adeemaa ture danqamuu mootummaan Itoophiyaa hime. ammayyuu taanaa dubbi himaa mootummaa Itoophiyaa Dr. Laggasaa Tulluu dubbiseera. jara WFP gaafannee turre konkolaataan gara Tigraay deemu akka deebi'e akka danqame odeeffannee turre sarratti garuu WFP'n haadhuma isa gara Tigraay konkolaataan deemaan turre jedhee dubbate gara Affaar malee jedhee ministeerri waajjirri ministeera dhimma alaa Itoophiyaa motor karaa Affaar karaa min deema Affaar keessa jira miti konkolaataan. kanaafuu kan danqame isa kamii? konkolaataan konkolaattonni kan deeman karaa Abaalatiin kan deeman kan jiran Samaraadha kan jiran. naannoo Amaarraa hin deemne naannoo biraatirraa hin dhufne karaa Affaar keessa kan jiru karaa Affaaritti kan deemu. tarii bakkeewwan naannoo Affaar biroo rakkoon dhalateetti garas deemaa jiru ta'a odeeffannoo jedhu ture. karaa san immoo isaan already karaa cufaniiranii mitiire namni qo'achi buqqa'eera aanaa afran isaan qaban irraa buqqa'ee iddoo biraa jira karaa sanitti geessuudhaaf immoo kan dhorku jiru naannoo Affaar keessa waan ta'eef Affaar akkamitti jiraattota isaatiif wannoon eenyu gargaarsa akka hin deemne dhorka. egaa jabrii WFP akkas jedhan garuu akka mootummaa Itoophiyaatti konkolaattonni sun durumaa Tigraay deemaa turani. konkolaattonni durumas kanaan duras hin deeman turani hin deebi'anii amma immoo keessumattuu waan nyaatamu waan dhabameef boba'aan adda addaas waan hin jirreef nadaajii fi wannoo fudhataniitti karaa sanitti kan deeman nadaajii naannoo Affaaritti karamitti fudhatan Samaraadha nadaajiin kan jiru
Eeyyeen kanaaf amma konkolaattonni torban darbee gara Tigraay jedhamu deemuu jedhaman eessa ga'an amma? Karaa Maqalee karaa Abaabatiin koriidarii Abaalatiin hoggaa deeman loltoonni isaanii toksii waan irratti bananiif haalli isaa nageenya waan hin taaneef karaa magaalaa Samaraatti deebi'anii jiran. Tole warri lola banan kun warra kamii? Warra TPLF ka. Warri deeggarsuma namoo magara Tigraay deemu jaruma TPLF. Deeggarsi isaan ikkoo deeggarsi akka achi hin deemne barbaadu. Karaa namni cufamu ikkoo akka deeggarsi achi hin deemnefi. Hoo deeggarsi sun achi deeme uummanni waan nyaatu waan argatuuf uummata saniin dallaluu hin danda'an. Uummanni keenya akkas ta'e akkana ta'ee jedhanii dallaluu hin danda'an. Waan dallaluu hin dandeenyeef dirqama maal gochuu qabu deeggarsi karaa sanitti deemu akka cufamu karri ittiin koridariin ittiin galu akka cufamu kan taasisan. Isaan immoo irra deddeebiidhaan mootummaan Itoophiyaa deeggarsi ergaan jiru jedhanii himatu irra deddeebiidhaan. Karaa kamiin mootummaan Itoophiyaa kan cufu naannoo saniin koo kan jiru mootummaan wannoon hin jiru ittisni biyyaa akkoo hin jiru naannoo san. Raayyaan ittisaa? Naannoo san kan jiru karaa haalatiin kan jiru wannoo milishaa Affaarii fi liyyuu haayilee Affaarii malee makalakayaan akkoo hin jiru naannoo san. Karaa san kan cufan kan qabatan isaan sanirraa fagoodha kan jiru ittisni biyyaa Itoophiyaa. Kanaaf amma mootummaan akka filmaataatti maal yaade deeggarsi namoomaa gara Tigraay akka dhaqqabuuf? Egaa karaa hamma danda'ametti karaa qilleensanii sin erga. Xayyaaran jechaadha. Karaa biraatiinis immoo warri wannoon dhaabbattoonni addunyaa adda addaa keessumattuu kan tamar kan ta'an karaa isaaniitiin dhiibban adda addaa akka godhamu. Innaa uummannis amma buqqa'aa waan jiruuf qe'ee isaarraa buqqa'ee karaa naannoo Amaaratti keessumattuu karaa Saqotaa fi karaa Raayyaatti amma uummanni bal'inaan kan dhufaa jiru. Kun immoo karaa Eertiraa deemaa jira. Beelan jechaadha. Isaan immoo kun yoo beekamu karaa sanitti deeggarsi midhaanii akka hin deemne gochaa jiru. Kanaafuu sadarkaa addunyaatiin warri sabaanii murtii kanaaf dhaabbanna kan jedhan dhiibbaa adda addaa akka irratti godhanii fi karaan sun akka banamu haala mijeessuudha. Kan godhu mootummaan Itoophiyaa karaa biraatiin immoo uummanni Tigraayis rakkina isaa ofiin akka hiiku mootummaa cinaa dhaabbatee qabsaa'uu qaba mirga ofii wannoo gochuudhaaf kabachiisuudhaaf. Qondaalli TPLF Dr. Kindaay Gabrahiwoot kaleessa Tiwiitar irratti akka barreessanitti konkolaattota deeggarsa namoomaa fe'anii gara Tigraay deemaa turan Maqalee hin geenye jechuun ibsan. Haa ta'u malee himannaa mootummaarraa dhiyaateef qondaaltota TPLF irraa deebii argachuuf yaallee hin milkoofne. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyaarraa kanumaan goolabnaa waan nu caqastaniif galatoomaa ammayyuu ittaanaa qophicha qopheesseera hirphaa gammachuu isiniif dhiyeesseera iddoo nagaa bulaa.